arabaa jirtu dhufee mana ijaarattee jedhaa dhufe. Isin kana barrisin kana sammuu teessan laala bakka jirtan if laala. Dubartiin biyya arabaa sibira kuttee hawaasa sii gargaartee amantaa sii bira dhaabattee masjida ijaartee gootiin ati immoo Ameerikaa keessatti farsoo dhufa dubartiin mana ijaarattee itti gaafatte. Indeet kan igaaramatti tu wadaaddaraalle. Mee maal namni biyya barate keessa deemee baratee qaroomees hawaasa ofii hin gargaara nama akkam. Namni biyya isaa keessa biyya baratte biyya guddatte keessa taa'e biyya qaroomte keessa taa'e dubartii biyya arabaa jirtu mana ijaarattee jiru. Kabarate achillee bahee doktora ta'ee profeesara ta'ee maatii sii baratee saba isaa gargaaruu hin dandeenye dhoqqeen akka biyyaa baheen achi jiru kun as dhufee mana ijaarattee namte. Kaakkanaa kana godhu. Wallahi jabaa dhaqaati. Iftaa zabaami eessa jira jedha of madaala. Korsas irraha hafuthannu Ashama argafuuni ordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa rabbiin jalannaa ta'u jecha haara kan dhuftanii noora baga nagaan dhuftan hanaa dhufu isiniin jedheera akkuma beekamu jechuudha samuuna kana dubartoota yookaas immoo shamarroota fi dhiirota gidduutti aleellaa cimaa waraanni sagalee hin qabne ka'ee jira jechuudha shamarran keenya falmachaa jiru jechuudha warri dhiirotaa dubara durbummaa hin qabne ifuunu jennaani warri shamarranii immoo dhiirri tokko shamarran durbummaa qabdu barbaaduudhaa fi dirqama akka dhiira tokkotti ijaaree waan shamarree takkaaf barbaachisu fuudhee guutuu qaba akkasuma immoo erga fuudhee obira gara biyya harabaatti herguuti hin qabu. Kanaafiyyuu ulaagaa dhiirarra barbaachisu guutee shamarree durbummaa qabdu barbaadutti qabdi jedhee to'i lolli akka itti fufetti jira jechuudha. Lola waraana addunyaa sadaffaanii isa kanadha. Marree viidiyoo kana immoo hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa itti bu'aara. Baay'ee tokko wallahi nama gaddisiisa. Namni kun osoo barumsa qabaatee biisiidha. Dhiirri keenya ammoo takkatti horadhan jettu isiin hin taarti isiin hin taagarti lama fuudha sadi fuudha kanuma bakka jireenyi bakka toleeraa fi kanaaf rabbiin laaffisaallee hin jiru alaafulaan ilaa laaffisuullee hin jennu. Barbaaddaa dubartii hin qabne fuudhina. Dubartii durbummaa hin qabne fuudhina. Ati dhiirummaa maal qabdaa durbummaa kiyya gaafatte jalqabatti. Ati dhiirummaa maal qabda? Dhiirummaa maal qabdaati? Yuunivarsiitii kam ijaartee beekamtaati? Mana barumsaa kam eebbisiisti ati? Madrasaa kam gadhaabdi ati? Mana kam ijaarte kam? Yatiima kam gabbarte ati? Haadha miskiinaa tan bakka itti goote ati? Wanta durbummaa na gaafattu ati dhiirummaa qabdaa? Maal dhiirti dalaytu maal dalaytee ani durbummaa na gaafatuu dandeetti? Maal kan harkaa qabdu ati? Mina zehnoon eenyuun የምትጠይቀኝ mee ati maal harkaa qabdaa ani waggaa 18 tarraan of danda'uun dirqama barate. Meeshaa qaba jedhe meeshaa kan gawaa sirraa bore aduu dureen hin nyaattu doofaa akka keetii kana maal itti goon namni meeshaa qaba jedhee booru nama maddalagatee waa harkaa qabu ati teetifuyyuu kushiinaa namaa keessa deemta teetifuyyuu qixxaa kadhatta teetifuyyuu miidiyaa gubbaa teettee dubartii arrabsita bakka dhiirti ooltu tam oolte oromoota miilolte ganda kan bilisa baaste oromoota maqaa itti goote waan dhiirti dalayte tam dalayte ati dhiirummaa qabdaa jalqabatti dubartummaa na gaafattu durbummaa wanta na gaafattu ati dhiirummaa qabdaa mee waan dhiirti dalayte tokko fidi kaatee dalayte akkasidha gaafadhaa wallahi akkasidha gaafadhaa durbummaa si gaafatu ati dhiirummaa qabdaa jedhaanii. Amma lubbuudhaan tutee beektaa itti gaafatamummaa ofii fuudhuu malee maaliif akka fuudhan wallaaluudha bara fuudhuu maaliif akka fuudhan itti gaafatamummaan kiyya maaliidha amma biyya keenyas haa ta'u biyya ormaa kanatti haa ta'u kasaagalee mana bulchu dubartiidha biyya keenya qoraan baattee keessa la gurgurtee mana namaa daladdee itti gaafatamummaa sana fudhatee dubartiidha. Gabaa keessa oolti ijoollee isii duruu quban qabdu waan silaa dhiirti dalaytu isiin dalayte gabbaatee inni hoo durbummaa qabe doofaan gurguddaan tokko wanni tilbii fufurdaa tokko wal keettee dhiyoota qaba. Dubartii durbummaa qabne boodira. Dubartii
gosti xiyya ebalu balballi ijoo hitiksis keessaan bahu gootummaan isaa nama guddaa jalatti guddadde hayyuutu na guddise hayyuun si guddise ati maal asirraa goota bakka hayyuun jirtu maan taa'in ni gabroomee jira maa saba bilisan baasin oromoon dhumaa jirti maa oromoof hin dhaabbatin maal gootee oromoo ati waa nama gaafatta atuuyyuu kakanaa salaxanuu qabdu bakka silaa dhayxeera kan kee tabsii hakootee masgida galtutti as gabbaatee waan sirraan barbaanne haasa'u furtaan kun gabbahee jaarsi waggaa 30 xiijoodhin bahaa waa'ee oromoo gaafatte waa'ee xiijoo tiksisiisitti babar sammuu doofaa akkanaa baate wallee laasim sammuu dhoqqee akkanaa baate hin saalfatu bakka oromoof oromiyaa ijaari osoo ati jetteen kun amma maal siif hidha guddoon oromiyaa isa biratti xiijoo tiksis baali diidaa gadab wallagga kutaa lakkaa hononoqaa baaldi gadaa tan qabdi barisin wallahi baaldi gadaa tan qabdi sammuu dhalli keessa waan inni osoo ati hayyuu jala guddattee beekumsa kan kee dhala keetti kennite bakka kanaatti hin dhaabattu ati bakka kana jirtu ilmi kan kee tokko dhufee koomantiin waan barreessu laanne yoona doktora kaa ijoolleen tanti yoona doktora yoona farfeessara maal gooti biyyaa baate biyya ofii tajaajilti saba ofii tajaajilti maal godhuu gabrooma sabni barate hin gabroomu bara wanni ati gabroomteef barumsa dhabdeetti sabni barate hin gabroomu akkasi beeki dhaloonni barate dhaloonni doktora qabu dhaloonni farfeessara qabu daroonni paaleetti qabu hin gabroomu kana beeki wanni ati gabroomtee akka dhufuuf kan deemullee si dhiituuf waan ati barumsa hin qabneef san keessallee baatee dhala kan kee barsiifanne ati gabbaatee xiijoo tiksisii natti himta gabbaatee oromoo kutaa akkasii jette oromoon asii jette gabbaatee tokkummaa labsuu hin dandeettu tokko gabbaatee oromoo dubbatuu hin dandeettu wanni ati dubbattu waan gosaa waan dandaati balbalaa fi distii keessa oottu gullichaa sun suba sadeen keessa oottan sammuu bal'oo waa'ee oromiyaa yaa dubbeetu barattee addunyaa wal dorgomuu hin dandeettu wallee barattee addunyaa wal dorgomuu hin dandeettu ati gabbaatee paaleettii taatee waan tokko kalaqxee oromootti saba keetitti maqaa horuu hin dandeettu wanni ati beektu gosaan nama arrabsu gandaan nama arrabsu oromoo dubartii xiqqeessu kana qofa achi baatee zayitii gurgurtan liixii gurgurtan wanni ati gootu waan ati qibaatii gurguru biyyaa baanaan nama guddaa jijjiirame yoo jedhe eessa jira waan ta'e qibaatii gurgura qibaatii beeraa dalagaan isaa guddootan shiitii gurgura qibaatii gurgura eegasii dhufee akka dhiiraatti sitti dubbate ani dhiira siin jedhe guddaan keessa yoo gabbaatan suudii yoo deemtan qibaatii gurgurtan shiitii beeraa gurgurtan tuutmaa sajaa kennu gurgurtan waan dubartiin daleetu dallaytan osoo kalee barattan immoo bakka kana hin jirtan akkasittiif madaala wallahi osoo kalee barattanii ati doktora turte habiibi profeesara turte habiibi paaleetti turte habiibi barsiisaa turte habiibi yuunivarsiitii bastamarii nabbarka bittammaar bitsalattan malina waliin gaddeebite waan dubartiin mana keessatti waan bunaan bitattu qibaatiin gurgurtu turre kanaafuu gaafa barattana waliin haasa'i wallahi waan beerri daleetu dalagaa barate mana keessa taa'ee qibaatii zayitii shiitii birrii 10 gurgura wallahi bakka guddaa jiran hun jedha bakka guddaa akka jiru akka paaleetti oofu habiibi doktor ከሆንክ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ከሆንክ ነው የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ዋና ስራ አስኪያጅ ስትሆን ወላሂ ዶክተር የዓለም ዶክተር እትጋፈተሙ ማሰባ ጋፈ ፍደት ቤካ ከጀረምቱ ቅባቲ ጉርጉራ ዘይቲ ጉርጉራ ሽሮ ጉርጉራ በርበሬ ጉርጉራ ዋንድ በርቲን ጉርጉርቱ ጉርጉራ መስፍቲ አኔ ነው ጉዳዩን አንዴ ትላልቀበል እችላለሁ ቦት ጠቂቲ በረ ወላሂ ቀሮ ማዱር nama tuffatu nama awwaajechu gadaantumman nama laalu bajamara saltan wala jira Ay hatawan Korsas iraha hafut hanu